السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجيا في خيساني ورموم هندو ورموم كفو سنته المنما تهيك كان وانغاري نما يادو هندي خبرين فيها في جال فيها بكجرتي اسم هذا كبو يا أرموتيا واني بتشوف الرجل مجا ملتا جمّا المنامات هي خن هندوغن غور هنجرو نتي المنامات ندوغن غور غرو المنامات هي هندوغن غور هنجرو دي فما إرجاف تبودا وني برهنجرو دي فما غروف المنامات دي سي ربينو يودوغن غورت دي فما سيف غور ربي نوسف الرب مكانكم ديوتنا فيديو ورابي نموتا هدو إني دي في مقافة اللي ورا خيسان الرب سني جرا ورا أمل لي تاجرني جرا ورا جمع خيسات انتهي لانيس فوتو تجرنا الرب سن ورّا قرتي لادنا أدانا لادة ورّا خناتو جرا المنما نتي ندو غنقر قرو خدا غنقر إسا بيخي ديفو مقافت بيخا نماتي خنافو يرو أمان تنا إرهدو نما فيسبوك بناتيف أباك أرسو قد إبسا فيسبوك بناتيف أكوان قد تفلال فيسبوك جتشو ميديا دامسا اتدبر فت مالي فيسبوك جتشو دري إرد كورسوتو يوخان دري إرد نما أرسانين تني جتشو فيسبوك بناتيف قبه الربا قديسة قبه نما أرس قبه سبب قد أرس قافين المال أرمو مالي جتيو قافت إمبيو سياسة مال جتيو قافت سياسة بنيسة دقلقلو متني جي ورسي في مهندي قافين المال أرمو مالي جتيو قافت سيفين ديبس قافين المال أرمو بيخين يرتي نوهي أبان بيخين يرتي ألغاني نوغو نمنو Oromoon qotee facaasee qotee cabsee qabeenya Oromiyaa irraa bu'u alagaan hin nyaatu Oromootu nyaata. Hiree mataa keenyaa kan murteessu nuti ilmaan Oromooti malee alagaan nuuf hin beeku. Nuti alagaadhaan hin hogganamnu. Oromoon beekaa qaba, hayyuu qaba. Yeroo ammaa kana waa hunda qaba jechuudha Oromoon. نبلتو كبا أرمو دانا قولمو كنا ملي بيخيني رتي سامما هيدما أجيفما مركي خيني سربما جراجو هندن دينيو جيشو خانقا في إلمان أرمو بيخيني رتي نوتو أبارا ملي ألغان نمحقنو هيري متاكنيا خان مرتيسو نوتي أرمو رملي ألغان نوتي مرتيسو غافين إلمان أرمو namni inni dogongorri gooma jiru garuu dogongora san erga fitti beekee balleessa dhiifamu erga jedhe booda dhiifama san bira wanni kutaa hin jiru garuu namoonni hedduun warri gartee mucaa kana arrabsaa jirtan warri gama keessaatiin yeroo ammaan tanaa saba bal'aa saba guddaa kana yoo gartee waan gaarii waan bareedaa hojjette maqaan kee akkasumatti ol ka'a. Maqaan kee bakka guddaa ta'eeti mul'ataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka Fayyisaa Leellisaa. Amma Fayyisaa Leellisaa waan inni godhe xiqqoo tana addunyaa guutuun jechuudha. Miidiyaan addunyaa guutuu irraa haasawaa jira. Oromoon addunyaa irra jirtu hundi dinqisiifatanii Profaayilii isaanii leellisaa irra kaayatanii ittiin boonaa jiranii jechuudha. Yoo saba bal'aa irraa dhalatte kana
saba atuu isaanirraa argamte kana deebitee yoo ifbooti deebitee saba kana arrabsite maqaan keetiis akkasumatti xiqqaata akkasumas salphata akkasumatti namuu sirra bobba'a. Amma mucaan kun nama Oromoo gartee kan ilaalcha akkanaa qaban warroonni Oromoo arrabsan warroota akkasiitiif illee barnoota guddaa ta'a jeetii yaada. Mucaan kun amma gama keessaatiin amma dura akkuma beekamu viidiyoo waraabee hawaasa biraan gaheefiitiin jira dhiifama gaafachuu isaa jechuudha. Dhiifama akka inni gaafate nama viidiyoo san agartanii jirtan. Garuu namni kan viidiyoo san arke bakka namoonni irra guddaan arrabsaa jiraa jechuudha. Gama keessaatiin dhaadannoo adda addaatiin arrabsuudhaan bakka inni lubbuu isaa sodaatee jira mucaan. Gama keessaatiin na dhufee yaa obboleessa kiyya bara ammallee gama keessaatiin namoota hedduutu na arrabsaa jira, namoota hedduutu natti dhaadachaa jira. Ammallee viidiyoo biraa haaraa waraabeetiin sitti ergee jira. Ergaa kana kiyya biraan naaf gahee ani balleessee dogongoree ilma namaatee kan hin dogongoree hin jiru. Garuu dogongoree isaa wanni guddaan dogongoree isaa beekee yoo dogongoree isaa kan waliidhaaf yoo sirreeffate ta'e san beekaa namaati. Kana achi wanni hafe hin jiru dhiifama godhuudhaaf. Garuu namoota biraa ilaalcha akkanaa qabaniif wanni akkanaa kun barnoota guddaadha jeetii yaada. Inni lammadaa dhiyoo tana wanni miidiyaan dabraa fi wanni namoonni tokko tokko viidiyoo waraabee wal arrabsaa jira. Komantiidha jala wal arrabsaan viidiyoo waliif waraabaa jechuudha. Asirratti wanni inni jechuu barbaadu amantii namuu amantii Oromoon amantii Musliimaa qofaa mitini, amantii Kiristaanaa qofaa mitini, waaqeffataa qofaa mitini. Oromoon amantii Musliimaa qaba, amantii Kiristaanaa qaba, amantii Beentee qaba, Ortodoksii qaba. Kanaafuu nuti Oromoon amantiidhaan osoo hin jenne kutaadhaan osoo waliin qoonne Oromummaa qofaa walitti dhufuu qabna malee namoonni gartee amantii nuti Oromoon amantii garaagaraa qabnu hundi gadda keenya haala amantiin keenya nuuf hayyamameen ibsanna malee Musliimni akka Ortodoksiitti ibsachuu qaba. Kaanillee akka kaanitti ibsachuu qaba. Kana namni jeelleen hin jiru haala kanattillee ibsamuullee waan ta'uuti. Garuu namoonni namni akkas jeen hin jiru, sheekutiin akkas jettee dabarsitee hin jirtu, namni waan kana dubbate hin jiru. Namni ofumaaf dubbii barbaadumaa fi ofumaaf viidiyoo walii waraabee wal arrabsumaaf waan akkanaa kanarratti hojii godhatee waan akkanarratti bobbahaa jira jechuudha. Garuu Musliimni haala gartee amantiin isaa hayyamameen ibsachuu mirga qaba. Waaqeffataanis, Ortodoksiinis, Beenteenis kun dirqama mitinii jechuudha. Kanaafuu namoonni gartee Oromoo fakkaatanii gartee waan kana dubbii kana jala deemtanii qottanii alagaa gartee alagaadhaaf qaama nubbantan waan karaarra dhaabbadha. Waan makmaaksa Amaarsa jee tokko jira. Amaarri jee laleebaa girigir himmachaa hattuudhaaf magaalaa takka ta shoororkootee jirtu hattuudhaaf carraa guddaa ta'a. Maaliif hattuun takka magaalaa takka keessatti yoo magaalaa san keessa rabshaan shoororkaan tokko uumame hattuun jechuun carraa sanitti fayyadamee waan barbaadu san yeroo san keessatti hatee keessaa bahee deemaa jechuudha. Kana maaliifin jechuu danda'e aduwwiin diinni keenya yeroo nuti akkanatti amantiidhaan kun hin ta'u kanaat ta'a abalumaa haaddate abaluu haa haaddatu ani haaddadhe na laala je'ee warri akkana deemu kun diinaaf foddaa bantanii jirtanii jechuudha. Qaama gartee diinii nutti seenu bantan haya amma nuti akkana jenne
والنياني ديني خامنتين إسا كريستاناتي دفع أنا مسلمانين هذا الأمال جي فيديو ولا بيقبا أتخو مسلمة وأنا كان أكملت إرائي كمونه إسا راني كموانا كما أكمل دلقة جتة قباتي إسا خنا الرفسيتا خانيس ديني خيني خمسلماتيس نما أمانتي براك أبو فكاتي أمانتي سننقرتي نوتي نلاب أولاف ilmaan Oromoo kan tokko tahee tokkummaadhaan lafaa ka'ee jiru kana facaasuudhaaf gartee kaayyoo nuti qabannee galmaan gahuuf deemnu kana nu harkaa diiguuf diinni waan biraa irratti bobbahaa jira jechuudha. Sadaffaa gaaffiin inni sadaffaa amma yeroo ammaan tanaa akkuma miidiyaa garaagaraatiin agarruu fi akkuma namni gartee hordofaa jiru waa'een Oromoo addunyaa kana guutuu irratti ka'aa jira. Miidiyaan addunyaa kanaa guutuu waa'ee Oromootti dubbataa jira. Maaliif kana godhe maali? Hiriira guddaa Oromiyaa keessa bahanii agarsiisanii fi atileetii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Fayyisaa. Fayyisaan waan gaarii hojii boonsaa hojii yoomuu hin dagatamne hojii hin irraanfatamu hojii gartee atileetota keessaa seenaa guddaa ta'ee maqaan isaa dura ta'ee barreeffamu galmeessee jira jechuudha. Seenaa waan laafaa miti wanni atileetiin keenya hojjete. Amma addunyaan hundi miidiyaan garagaraa sooshaal miidiyaan adda addaa waa'ee Oromooti kan dubbachaa jiru. Amma addunyaan waa'ee Oromoo kana wal mari'attee yoo Oromoo waliin marii teessiftee mee eenyu maal lafaa qabdanii yoo durataa keessan yookaan hogganaa keessan dhiyeessaa mee biyya kana akkamii bulchita haala kamii biyya kana bulchita kaayyoon kee fuulduraa maali kana yoo ja'anii gaafiin yoo dhufe mee eenyu lafaa qabna miti dhaaba tokko hin jiru dhaabni hundi akkuma argaa jiru akkuma dhagaa jiru gargar faca'ee jira. Kanaafuu Oromoon ofii walirra bobbahuu dhiisee ofii wal nyaachuu dhiisee addunyaa kana hunda bakka Oromoon jirtu hunda Ameerikaa, Kanadaa, Austraaliyaa, Noorweey, Suudii, Yemen bakka baqattoonni Oromoo itti argamuu fi warroonni biraallee karaa websaayitiitiin wal qunnamee rakkoo teenya tana furuudhaaf wal mari'atee nama tokko nama gartee sabaaf yaadu kan biyya bulchuu danda'u kan Oromoodhaaf yaadu kan wal qixxummaa deemu kan amantiidhaan kutaadhaan gosaan gargar munbaaf kan gartee of tuulummaa fi aangoo nurratti hin barbaanne tokko filachuun keenya dirqamaa jeetii asiin isinii dhaamaa jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo dheeressullee hin barbaadu gabaabumatti keessaa baha. Kanaafuu wal nyaachuu kutaadhaan amantiidhaan garuu namni tokko kana godheef nama san jala deemtanii yoo wanni takka isiniif hin taane wanni takka ilaaltanii ittiin gammanne komentii ittiin kannina dhiisaa biraa deema. Arrabaaf kana kan maaliif beekta namni maqaa fadhe feesbuuk irra baafate maqaa fadhe dhufuu danda'a maaliif beekta ati kun kana jettee arrabsitu garuu aadawwii diina keenyaatu maqaa jijjiirratee nuti gartee kaayyoo qabannee galmaan gahuudhaaf lafaa kaane kana tokkummaan nu harkaa diiguuf deemu. Mee yaa ilmaan Oromoo waan akkanaa waan badaa waan nama gaddisiisaa yoo agartan tuffadhaa bira kutaa yaada ittiin kenninaa rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu rabbiin jaalalaa fi kabajaa ilmaan Oromoo gidduutti jaalala guddaa haa uumu
lammii kee tokko gartee kan dogongora dalagee kan gartee dogongora jettee wanni inni hojjete san yoo agartee gorsitee lammii kee san gorfattee saba kee san keessatti quuqama lammiidhaa yoo qabaatte lammii kee san saba kee san gorfatteeti isaafi gartee hawaasa idduun natti mufatee jiru waan ta'eef gammachuu sana naaf akkan jarrisi afnaa jedhanii jechaadha afootuu naaf jedhanii jaratti naa qaqqabsiiftan isinirra barbaadeeti jechaadha yaa lammii koo yaa saba koo yaa ilmaan Oromoo yaa lafee koo jecha lafee koo gartokkee koo jechaadha. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo galata guddaan sinirraa qaba jechaadha yaa lammii kan kiyya yaa ilmaan Oromoo galanni keessan yoomiyyuu taanaan narraan dhumattu jechaadha yaa lammii koo maal isiniif ta'eef narraa akkasiin dhumattu hin beeku jechaadha galanni keessanii galata guddaan sinirraa qaba. Kanaaf homaa miti namni tokko ilkeeniif haramniyyuu walitti bu'aa jiraatti jechaadha. Kanaaf namni tokko dogongora tokkoof waan kana dubbachuu danda'a jechaadha. Namni tokko dogongora tokkoof waan tokko digaluu danda'a jechaadha. Ani dogongora kiyya jedhee ofitti murteesseeraan mataa kiyyuu marratti an jechaadha. Atuu namni biroon irraa murteessin an ofirratti murteesseen jira jechaadha. Waan dogongora kiyyaaf an matuma kiyyatti ofitti murteessee jira jechaadha yaa lammii koo. Dhiifama guddaa ammas taanaan dhiifama guddaa jechaadha. Duddaan isinii ciisee narra deemtanii otoo ol galtanii mana keessanitti ol galtanii nan gubu jechaadha yaa lammii koo yaa saba koo ilmaan Oromoo jechaadha. Kanaaf dhiifama hedduu ammas taanaan isinirra barbaada yaa saba koo isiniin jedha. Nagaan kiyya bakka jirtan maratti qilleensa marmaree isin haa ga'u. Ammas taanaan inshallah yoo rabbiif waaqa nu gargaaree jecha yoo waaqayyo nu gargaaree ta'e kaayyoon keenya nuti kaayyoo nuti kaayyeeffanne suni kaayyoo guddaan qaba jechaadha. An lammii koo an hoggan Suudii Arabiyaa kana dhufu Yamanitti jechaadha. Yamanitti lammii Oromoo ilmaan Oromoo jedhan bakka ilmaan Oromoo wal ga'anii jirantu jira jechaadha. Bakka sana raqee kakadheenanii jechaadha. Kakadheenii waadaa saba kootiif seenee jira jechaadha.